Dhugumaan si fuudhee jira caalaan. dhugaadha. Yaa. Ha? Dhugaadha. Dhugumaan si fuudhee jira dhugumaan abbaa mana keetiiti. Dhugaan na fuudhe. Jabduudha mucaan. Ha? Sobaan na fuudhe. Dhugaadha. Wayi ajaa'iba. Obboleettii. Okay, erga dhugaa taate eega piraankiidhaan godhini eega gartee ajandaaf hin fidatin dhugaadha eega jette caalaan eeysa miicatarraa ganda kami. Miicatarraa ganda kami. Akkas hin jee shabaqa isaa gidduu qabina fakkaata. Naima. Caalaan ganda kami miicatarraa. Miicatarraa eeysa caalaan. Ani warra miicataati garuu miicata baqaasatti wal barre wal fuuneef ilmoollee hojjedhallee biraa kee biyyaa bahee kanuma inni kana godhee hin jiru hojii kun waan jira mi'aa dubbatu. Mee Naima jaalibsaaniin waan si gaafatu jiru dhageesse eegala kee hundi konfiraansii miti dhugaa dhageesse. Ilmoo isa wajjin halkan biyyatee. Biyyumatti. Jalqabni warraa kaasii nutti haasii jimmee ibsa eegas akkasitti deemte rakkoon qabu akkatti wal baran guyyaa wal fuudhan waa waliin dabarsan waa waliin qaban haa haasoftu numaa eega akkasitti deemte eegatitti. Caalaan miicatarraa isaan siin jee. Isin jechuun dhugaa miti jechuu jala jirtanii mire. Warri mana keessaa dubbadhaa kan jaalibsaadha moo ani gara shabaqaan. Obboleettii yoo wanni inni yoosiin ga'inni. Shabaqaan jaalibsaadha. Bakka jaalibsaa shabaqaan eegitee qooyi makka naa goonu kutakka karaa gabaa deemna. Meetti gaafadhu jaalibsaa kiyya. Sinirraa gaafadhee waan gaafata. Qooyi nuuni gabaa. Mee muka warri haasawaa isaa mee namni kun. Ayya rakkoon qabu jaalibsaa. Na'imaa teenya akkam jirta nagaa. Siifi caalaan amma dhugumatti ilmoo sirraa qaba moo dhuguma jaarsa keetii moo taphaaf jettee? Jechuun taphaa osoo hin taane dhugaadha. Ishii yoo dhugaa taate caalaan haga abbaa isatti caalaa eenyuti? Eenyu abbaa isaa nuuf himu? Jechuun osoo inni as jiru isin qorannaan dilli gaggeessitan kun maal? Inni jaartiiti jaa miti ani siin beeku ani xiqqishaadha ani siin beeku. Amma akkeena gee beeku jee jira inni. Amma ajuu wayyee osoo nan dhaga'u. Okay, waan bareedaa haasofsiisan tun. Inu warda mee qooyi nu bara mucayyoon bara karaa bareedii deemu jirti itti wallaalle malee akka isin deemte gojjaa deemnu mee. Gifti caalaan abbaa manaa kiyyaati jetteeti. Akkasimi? Akkasimi yaada kiyya. Qooyi yeroo takka. Amma na dhaggeeffadhu waan asi gaafadhu. Waan naa gootu sifi caalaa yoo wal fuutan akkamiin wal fuutan hangam takka waliin turtan maal waliin dabarsitan jalqabarraa kaasee nutti himi achiin booda caalaa dubbifnaa si waakatamoo si mirkaneessa itti fufeetii mata kan keeme caalaan isa wal bartanii yoo wal fuutanii maal waliin qabdanii ati eessa jirtaa inni eessa jira akkamitti adda baatan maaltu sin gidduuttee mee itti fufee jalqabarraa nutti hime eega gad deemteefu. Jalqabarraa moo? Jalqabarraa wakkitti wal fuune innis takkaa biyyaa beeku kan jira aduu laafatamu. Ani dhaloonni hiyya miicataa miti garuu dhaloota ummaatiyyaatu miicata. Achiin dhufaa jechuun yeroo baay'ee eessummaan kiyyaas achi yeroo waan ta'eef. Asitti wal barree achuma bakka akka nama tokko asan dura isallee hin beeku innis nan beeku. Bakka walii taanee wal fuuna jechuudha. Bakki itti wal fuutan miicata. Ati miicata dhufte fira kee bira. Garuu warra miicataati miti ati. Warra miicataati miti. Inni immoo achi jiraataa? Thank you Habibti hayyee. Ilmoo meeqa waliin qabde? Lama. Bara wal fuutan yaadatta? Ni yaadadde. Bara meeqa dura? Akka Itoophiyaatti bara 2013 jechuudha. Okay, bara 2013 wal fuutanii ati ammees jirta? Bilbila firaa cufi? Qoya haa deebitu itti bilbili jiran. Naima ya firaa cufi bilbila as deebi'e. Kami kati ta'u. Awwa caalaa tutti bilbila wal qaani.
Wacaalaan muutii irra jiran beekni wallahi. Jawara lamallee waan qabu inni. Haasliif tu neeyina rakkoon qabu. Boo Naima. Boo nuti. Naimaan garam kutte Naimaan jabduu kam. Sobaa firaankiidha. Sodaatti. Boo dubbiin nu gadi kan yoo waayanu. Jettuuf dhufne malee. Maal jechuudha? Ajandaan itti fufuu qabu amma dhaabbachuu qabu. Yaa. Amma akkuma isin godhee wajji deemneetu Mucaan du'aan kun dhugumaan boodana murteessina. Mee qoy akkuma isin deemu jiru kan Mucaan du'aan kun dhugumaan fuudhaa caalaan miiccata ta'uu maaltu itti himi? Yooniif ka gartee biraan kee goote takkaanii hanjamti jedhu. Maalitti hin beeka? Jarana mucaan feetu biraan kee gootu feetu haa dhiiftu dhugaa isii haa himattu caalaa naa himattu nuti akka murteessinaa xumurtee haa xumurtu waan barbaadde akka nuti ta'e ganneen ta'uu hin qabdu mucayyoon akka isii keessi waa dubbattu akka isii keessi Anamma akka nama tokkotti ajandaa kana wanni seeneef siniimu. yaa Dubbichi piraankii hanjama goone dubbi miyyoo oowwifnee jennaani uummata kana gartee nama 2,000 takka nama 3,000 sanirra dhugaa gaafatte dhiifama gaafattee feemasummaa sii fudhattee namni fooloo godhee haatti fuftuudhaafi. Dubbiin ammoo akkasii miti dhugumaan na fuudhee mucaan jaarsa kiyyaadha. Nu jijjiiramte bara. yaa Ni galee. okay isii wajjin gaafii refuutti fufnee amma dhageega dabbaala asirratti obsigaa. ayya Haadha manaatii fi abbaa manaa addayii kun heera Oromoo keessa hin jiru nutis waan heera Oromoo keessa hin jirre goon. kanaafuu jaarsa agartii Yoo godhe dhuguma dambuudha abbaa manaa sii ta'e hoo abbaa manaa sii dhugumaan ta'e paabilik irratti teenyee paabilik irratti naasoo. ayya akkatti walii galla rakkoon qabu yoo caalaa dhaabisii Caalaa takka banadhuuti carraa kanninaaf caalaa ol guddifneeti mee akkam jetta yaada sarraas fuudhuun gaariidha maqaa nama balleessuu irra ta'anii yaa nama kan isarraa gabbaa dhimma irraas yaada fuuna mee caalaa dubbatu. Carraa tokko nu kannaa mee caalaa dubbatu caalaa inni dubbanna. Qo'ee caalaa Dubbadhu ayyee. Naima assalaamu alaikum. wal bira kaayee qabu allah Wal bira ta'a. Akkam jirtan egaa fayyaadha? Isin lamaan jaarsaa jaartiidha isin dhugaa? Fidi suuraa ta'eetii fi tasaata hojjakaatan. Suuraa xiyyaa bitasaata hojjakaan gaafa sangaa kaasee akkasitti ol kaadhee wayiin kanaa dhufajii ol kaayee qabaare inni ol kaayee qabaate hafi duuba. Ati miicataa? Ammeejataa miti. Ammeejataa. Eessaan miicata beektaree? Dhalootummaa xiyyaatu meejata. Ilmoon kalee ati maddii keessan dhugumaan tajaajilati imma? Amma caalaa mee obsi Naima ragaan tokko tokko keessaan naa dhufaa jira obsi ragaan tokko tokko keessaan naa dhufaa jira ati ijoollee masalaatii mi? Ijoollee masalaati. Obsi ati ijoollee masalaatii mi? Ijoollee masalaati. Okay masalaati masalarraa gooroo maali gaa duyda goorooti moo maali kanti keessan sun? Gororees. Gororees okay waan